قدم من ورابني ولا يمكن يقولي جماتي والبيرة نخايني يجودا كم ترفو مالي تا كم ترى مالي تا لاني يقولي جماتي والبيرة نخايني يجودا هاي سنين اللي ولا ينمكنا قالوا مو يجودا فيديو أكاسي توسي ورابا مفولة هي كدا ولا سينا أكنا بقولتي أكن قال سينا نتي أكاسيتي والله أكوا واحد تجيب توي أكنا بقولتي هندي شيء كده بوينا نوصل ديسة دقيقة مراسبة أنا كشتي سكنت أنا يجود أكو مخالي سافدين قد بريجي تاني تنجت تاني تي وجسمه إذا أنقبه في أسكت ستاورا يوكان مو فتا برام بريم فني أسكت ستاورا وفتا عادة كنا تنفايم نيجودا عادة إن الإنسان لدت يورجع ونيجتشالا في مدى أنزم جده وفتا منا كيسا وفدا قلتشي إنسان سنجلة فتاني بهوني دنداني جتشودا كنا نوان ونو دامي تنرتي ونو متجروها يو إنسان لدت جتشودا وان إنسان تتابع كنا وان إنسان قدام كنا إنسان بونسنة أكنا تنورجون كإنساني تو يو إنسان بونسا جتشالا في يعني ما لدا كوا واحد تاني وهي أكنا سنجوجون والله بر أما ده إنقدر هنتي ساني فيديو كيسل لالي هنقدر كانت تكره إيرومني توميتي تكنتي فولن ونو هنقبل هاي إنو فينا كره كاميرا ده وامي كيو جتا يرتني متي وان كاني يو وامي كهسارتا وامي كقرا يرتا وان كاني تو يو بكا أدا كيسني نفتا فايا كيسني تنفايا متني دبچو دندسني تونو يجو بكن سالفة نسالفة تاني بر بكن سالفة نتي بكا سلا سال لسنين كم نتي سالفة تاني بكا سالفة جون كم نتو يون سالفة نزلا بكا سلا نمني جرو تو يون سالفة بكا نمني سالفة نسالفة قد يبو يعني كست mana يالا ديمي ما لا تبعت الدكتورة سنجران إن شاء الله mana يالا ديمي أوري ريبيك أبدن Gasti keessatis gastiin alatti soorroon argamtan jechuudha. Oromoon kutaa kudhataka baga nagayaan dhuftan isiniin jedha. Kuburaan ኩራታቶቻችን እና አድማጮቻችን እጅና በጣም አመሰግናለን። የዋኑ ፊ ተመልካታቶች እንኳን በሰላም እና በፍቅር የዋኑ ፊ ቤት መጣችሁ። akkuma beekamu jechuudha sagantaan kenna kan guyyaa hadhaa jechuudha መጀመሪያ በኦሮምኛ ጥሪያን አቀብራለን akkuma beekamu jechuudha kaleessa dheengadda jechuudha hundi keenna jechuudha dadhabnee jechuudha osoo arsiin jedhin osoo jimman jedhin osoo wallon jedhin osoo wallaggan jedhin oromoon kutaan kudha takka jechuudha goota keenya yookaan ammoo hayyuu keenya jechuudha
simachuudhaan wajjin dadhabuudhaan wajjin lafaudhaanii wantoota garagaraa gootanii jirtanii nama sana immoo ergumas keessa ola seensee maqaa isaa isin arguudhaa teessanii dadhabbii keessan san jechuudha hawaasni kiyya baay'ee naa waliin dadhabee baay'ee naa wajjin wanna jedhanii keessattuu qeerroof qarreen biyya an amma keessa dhufee kun baay'ee naa waliin hirriba dhabanii liffaatii guddaa na biraa qabanii dadhabbii guddaa na biraa qabanii dadhabbii isaanii kana jechaan himee hin xumuru garuu haa ta'u waan namni kamuu danda'u godha waan ta'eef ola seenuudhaanii gara liyaagastee garaa dhufuudhaanii isaan hamma danda'uun jechuudha jecha galateeffannaadha isaaniif himadhanii gara na imala waan ta'eef asumaan ol galchiini hayyuu kenna kabajaadhaaf jaalalaan nuu simattan hundi keessaniyyuu welcome nation isiniin jenna hayyuu kenna harka dhayaa akka gizee shismaa wannootitti hundi keessanuu harka dhayaa akkan harka wali sinii kaane وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sa'aada dhaan obboleetti keenya kabajamtuudhaan hangafee hundi keessaniyyuu warri mana kana keessa jirtan baga jiraattanii baga guyyaa irraa kana geettanii isiniin jedha irra deebi'ee assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Egaa akkasuma sagantaan irraa sagantaa galateeffannaati warra sagantaa kiyya irratti biyya keessaa fi biyya alaa teettanii ilmaan Oromoo hundi keessaniyyuu sagantaa kiyya haala akkasitti argitan saniin miidhagsitan galatooma isiniin jechuu barbaada. Egaa namni wal bira dhaabbachuun kaleessayyuu aadamateenna turte wal gargaaruun wal bira dhaabbachuun wal utubuun anas jira jabaadhu jechuun wama kaleessa abboota keenyarraa dhaalle aadaa abboota keenyaa san qabattanii aadaa fi safuu keessan eeggattanii faaya aadaatiin faayamtanii kitaaba oromummaan faaya arsoomni qorsooma jedhu irratti warri argamtanii fi warri iddoma jirtanii sooshaal miidiyaa fi yaadanna cinaa dhaabbatan hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa ulfina isiniin malaa wayyoomatu isiniin malaa kabajamaa fiixaan teessan haa kabajamtu bakka jirtanitti sagaleen keessan haa urgaa'u isiniin jedha. Egaan sagantaan an dhufee fi isinuma galateeffachuu fi nama du'aayitii illee miti nama du'aayillee isinii affeeraa yoo rabbi jedhe kanuma jedhee irraa bu'a. Galatooma ulfaadhaa. Nino welcome sabuna welcome ulfaadha hayyuu kennaa qaalii jechuudha dhugaa rabbii jechaan isiniif hin qabu ammallee jechuudha waan kana caaluu fi kana olillee ka saba keenya barsiisuu kan oromummaa nu barsiisu kan aadaa safuu duudhaa waan amma badde kana hunda nu barsiisu dhaloonni amma akkuma argitaniitiin jettanii qodatti raafattu haawwanni dur qodatti elmattu amma jookitti elmataa jirti aadaan baddee jirti siinqeen baddee jirti aadaa fi safuun kenna duudhaan kenna hedduu badeeraa hedduu fashalaa'eeraa amma akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha wantoota faranjiin nutti gadi fidde yahudaan nutti gadi fidde hedduu hordofaa jira uummanni kenna jechuudha wantoota akkasii san irraallee jechuudha aadaaf safuu teenna tabadaa jirtu tana dhaloota qubeetiin jechuudha abbootii kennaaf hawwotii kenna warra duraa biratti iyyuu hin banne warra yookaan hin baranne Quba mallatteessan jedhan san irrattu wanna hin jenne nurra jechuudha dhaloota qubee warra ba adda baafatee baratee warra aadaa fi safuu adda baafatee ni beeka jedha kana irratti badaartii fashalayaa jirti akkasuma jechuudha kana caalas waan kana caala qabataniitiin akka gannu dhuftan abdii hin qaba anis kitaabni nabira gahuu dhabuusi jechuudha nama jaaladhuu fi akkasuma jechuudha obboleeyyan kiyya kan jaaladhuu fi akka biteetiin isaan affeeruun abdiin qabaa qooda keessaa fudhadha amshiraa isiniin jedha namoonni biyya biroo irra jiranis warroonni kitaabni kun akkamiin nu bira gayaa akkamummaan arsooma keenya barannaa oromummaa keenya akkamitti arginee irra barachuu dandeenya warroonni jedhan baay'eetu jiranii warroota saniinifis dhaamsa qabdan dabarsuu ni dandeessan isiniin jedha
dubbadhaa hundi keessanuu viidiyoo bayaa namni viidiyoo bahuu dandeessan please. Egaa kabajamtootaa fi kabajamtoota keenya kaajala argamtoonni keessanuu akkuma beekamu guyyaan addaa guyyaa galateeffannaa uummata Oromoo kutaa 11ti. Asiifachi osoo hin jenne isaafisi osoo hin jenne anaafsi osoo hin jenne hunda keessanuu walitti qabanii galateeffataaranii isaaniinis galatoomaa ulfaadhaa isaaniin jenna. Dabalatee immoo akkuma waan ofii jettee warroonni kitaabni kun akkamiin nu bira gahuu danda'a akkamiin nama jaalannu erguu dandeenya warri jettanii biyya alaa teessanii biyya keessattis nama jaalattanii ajajuu ni dandeessu jechuudha. Biyya keessattis Kwaatar teettanii Kuweetittis Dubaay teettanii biyyoota garaagaraa irraa ajajanii akka achi dhaquuf hin goonaaf waan ta'eef nama jaalattaniifis ajajuu hin dandeessanii jedhee dhaamsa dabarfachuu biyya jechuudha. Galatoomaa. Dubbadha Abdurrahman Aminoo Hayaat Baadiyoo Sabboonaa fi Queen dubbadhu maare. Barakaatu. Baadiyoo hin dadhabdannatti fakkaata kaleessa achi keessatti kaameraan si malee nama biroo nutti mul'isaa hin oolle. Wallahi hin dadhabe haadha faatee hatta adda sagalee luunan jirtu iyyaallee oollee torban tokkoon argitanii miidiyaa kanarraa kanumaan dubbanna. Salaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum assalam warahmatullah. Misirroo. Jirtu fayyaadha. Dhaga jiraattan. Waan si dinqisiifadhu haadha faatee baay'ee galatoomii ulfaadhu wayyamii jabduu intalaati durillee si kabaja si jaaladha kalee waan san hundaa achi liivii dabarsaa oolte akka uummanni addunyaa irraa daawwatu goote ga'ee kee baatee jirta kitaaba bituu qofa miti wanni guddaan irratti hirmaachuudha kan biraa kitaaba kanaan eegalee dubbisaa jira amma ammaatti aga guluukii 34 dubbisee xumuruu qaba keessaa waaqayyabatuu qaba waan baay'ee nama dinqisiisuu fi waan takkaa hin beeyneen keessaa arge kun immoo warra nu asirra deemnee wal nyaannu kana mee haadha faatee wallaahi ani kennaa sii kennaa bitee sii ergaa hin argita gama kooti kennaa kootiin sii kenna baay'ee waan si jaaladhuu fi waan kana namni kenna mara laal amma namni kenna baranni arsiinuu maal akka taati. Arsiin haga eessaa akka taate osoo namni barate Oromoo maal akka taate achi keessa waan jiruuf wal kabaja. Haga kalee wal arrabsine san waliin saalfanna ture. Amma nama saalfadhee waan ta'eef kabajaa guddaa achi keessa jira, ulfinatu achi keessa jira, kabajatu achi keessa jira, faayatu achi keessa jira, sirnatu achi keessa jira, duudhatu achi Kaddaman waraabanii obboleeyyan keenya ijoollee jimmaati wal bira nu kaayanii jechuudha. Kamtu rafuu maalii ta'a kamtu maalii ta'a jedhanii ijoollee jimmaati wal bira nu kaayan jechuudha. Sunniin illee obboleeyyanuma kenna garuu ammoo jechuudha viidiyoo akkasitti si waraabama fuula hiikkadhaa ola seenaa. Akkana goggodhatti akkan. Olin seenaa natti akkasitti. Wallahi. Hattee jirtu wayii akkana goggodhatti hundisii giteen boo'ina nama sun dhiise daqiiqaa muraasa booda anaaf qashtii sagantaa kana jechuudha akkuma kaleessaaf dheengadda bareechitaniitiin jettanitti isma isaan kophaa ofii as keessa taa'urra yookaan ammoo uffata buraan burree uffannee as keessa taa'urra uffata aadaa kennaatiin faayamne jechuudha. Aadaa teennaan isaan laddatti yoo argamne jechaadhaaf malee ansim jedhee uffata mana keessaa uffadhee galchee isaan isin galateeffatanii bahuu ni danda'anii jechuudha kunan waan wannoodhaa miti narratti wannoo miti garuu hoo yoo isaan laddatti jechuudha waan isaan itti ta'aban kana waan isaan godhan kana isaan boonsine akkanatti nu arguun isaaniitu yoo isaan boonsa jechaadhaaf yaaniin maaliidhaa akka waa hattanii wayii akkana isin goggodhu wallaahi bar amma dheengadda hundi isaanii viidiyoo keessa ilaale hin gaddan akkanatti akka re'ee roobni tumeetitti akkanatti fuulan wannoo hin qaban hay hin dhufina gara kaameraadha waa meeqa iyyuu hojjetaa jirtanii miti waan qaanyiyyuu waa meeqa hasaarta waa meeqa godhaa jirtan waan qaanyiitu iyyuu bakka aadaa keessaniin uffata faaya keessaniitiin faayamtanii dubbachuu dandeessanitti wanno jechuudha bakka hin saalfanne saalfattanii bakka hin saalfannetti bakka sila saalli isin hin qabnetti saalfattan bakka saalfachuu hin qabnettu iyyuu hin saalfanne sila bakka sila namni jedhutu iyyuu hin saalfanne bakka namni hin saalfanne saalfatte gidee boo'ana akkas ta'e mana yaalaa deemi maanaati baate doktora siin jedhan inshaallah mana yaalaa deema warri dhibee qabdan
Gastii kanaan gastii keessattis gastiin alatti soorroonni argamtan jechuudha. Oromoon kutaa fudhataka baga nagayaan dhuftan isiniin jedha. ክቡራን ኩራታቶቻችን እና አድማጮቻችን እጅና በጣም አመሰግናለን። የዋኑፊ ተመልካታቶች እንኳን በሰላም እና በፍቅር የዋኑፊ ቤት መጣችሁ። akkuma beekamu jechuudha sagantaan kenna kan guyyaa hadhaa jechuudha majamara ba orominya xirriyaan qabraalleen akkuma beekamu jechuudha kaleessa dheengadda jechuudha hundi kenna jechuudha dadhabnee jechuudha osoo arsiin jedhin osoo jimman jedhin osoo wallon jedhin osoo wallaggan jedhin oromoon kutaan kudha takka jechuudha goota kenna yookaan ammoo hayyuu kenna jechuudha simachuudhaan wajjin dadhabuudhaan wajjin lafa'uudhaanii wantoota garaagaraa gootanii jirtanii nama sana immoo ergumas keessa ola seensee maqaa isaa isin arguudhaa teessanii dadhabbii keessan san jechuudha hawaasni kiyya baay'ee naa waliin dadhabe baay'ee naa wajjin wanna jedhanii keessattuu qeerroof qarreen biyya an amma keessa dhufee kun baay'ee naa waliin hirriba dhabanii liffaatii guddaa na biraa qabanii dadhabbii guddaa na biraa qabanii dadhabbii isaanii kana jechaan himee hin xumuru garuu haa ta'u waan namni kamuu danda'u godha waan ta'eef ola seenuudhaanii gara gastee garaa dhufuudhaanii isaan hamma danda'uun jechuudha jecha galateeffannaadha isaaniif himadhanii gara na imalan waan ta'eef asumaan ol galchiinii hayyuu kenna akka kabajaadhaaf jaalalaan nuu simattan hundi keessaniyyuu welcome nation isiniin jenna hayyuu kenna harka dhayaa akka gizee shismaa wannooti hundi keessanuu harka dhayaa akkan harka Wali sini kaane. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aadaadhaan obboleetti keenya kabajamtuudhaan hangafee hundi keessaniyyuu warri mana kana keessa jirtan baga jiraattanii baga guyyaa irraa kana geettanii isiniin jedha irra deebi'ee assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa akkasuma sagantaan irraa sagantaa galateeffannaati warra sagantaa kiyya irratti biyya keessaa fi biyya alaa teettanii ilmaan Oromoo hundi keessaniyyuu sagantaa kiyya haala akkasitti argitan saniin miidhagsitan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Egaa namni wal bira dhaabachuun kaleessayyuu aadamateenna turte wal gargaaruun wal bira dhaabbachuun wal utubuun anas jira jabaadhu jechuun wama kaleessa abboota keenyarraa dhaalle aadaa abboota keenyaa san qabattanii aadaa fi safuu keessan eeggattanii faaya aadaatiin faayamtanii kitaaba